Shufta jedhama. Iddoo warroota Roomanii dhalanii fi kan dhalaniifis warra hidhaan dhukkubuu warra agartanii bakka achuun infekshinaa maaloonni cuftisan dhukkubkun cuftinu. Infekshinii qaama saalaa yookiin gadaamessaa hooksisa namoonni hedduu himatanii fi qilleensa qaamni saalaa dubartiin yogguu seente yeroo hedduu irra dubbadhee jira. Obseenis hagalatomtu har'a. Kanaaf rakkoolee shamarran kennaa hedduu furmaata. Qayyee bobaa kenna kan foolii hamaa qabuu fi akkasuma ajaa'u namoonni hurka adda addaa yookiin fuura adda addaa fuuran guutuu shamarran yookiin dubartii hundaaf qayyee ni barbaachisa. Eenyumayyuu haa ta'u fayyaa fi bareedina edaatee jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune Oromoo koo guutu jirra jirtu seenin jedha amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Hundi keessan baga jiraattan kan kaaba kan kibba. Har'a akkuma sitti argitan kana waa'ee qayyaa irraa jechuudha. Oromoon keenya bakka fedhe jiraatuyyuu akka fedhe jireenya fedhe keessa jiraatuyyuu dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu ittiin boona hedduu jaalladha. Keessattuu jechuudha ijoolleen yuutubarootas tahee jireenyi warri Keeniyaa jiraatan Naayiroobii keessa hedduu galatoomaa isiniin jedha. Aadaa safuu fi duudhaa akkasuma amantii isaanii hedduu jabeessan. Achi cinatti hojii isaanii ufta'ummaa fi akkasuma namooma gaariin hedduu hojjetan. Kanaaf har'a hojiin asitti argitan kun hedduu bareedaa kan tahee fi boonsaa namoonni hedduun jechuudha qayya kan balaaleffatanii fi akkasuma mootuyyuu kan jibban. Itti aansuun kana qofa osoo hin tahin yeroo hedduu maal jedhanii qayyee ni ajaawaa akkasuma immoo dhadhaallee ni ajaawaa jedhanii kan isan qabnetuyyuu ajaawaadha jechuudha. Sababbiin isaa tokkoffaa irratti dhadhaan qaama keenya laaffisuufis tahee akkasuma mootuyyuu qaama keenya miidhagsuuf bareechisuu fi san malee jechuudha. Walumaa galatti masaaja yoo dhadhaadhaan qaama keenya goone baay'ee jechuu qaamni keenya kun laafaa maal isiniin jechuu danda'a qaamuma daa'immanii dhalattuu tahaa jechuudha. San qofa osoo hin tahin dhadhaan akka qaamni keenya hin shuntuurree fi walumaa galatti pirootiinii hedduun albuudotaa fi viitaaminota hedduun kan badhaadhee jechuudha dhadhaan. Namoonni hedduun waan kana hin beeytanillee akkasuma mootuyyuu irratti illee hedduun hojjetanii jiran jechuudha. Qayya jechuun ammoo waa'ee qayyaa irraa yoo dubbanne hedduu qayyii bu'a qabeessa kan tahee fi akkasuma mootuyyuu faayidaa hedduu kan qabu dubartii deette dugda dhukkubu akka dugdisii walitti deebi'ee ijaaruu fi shamarran dubartii deette qilleensi seenee qilleensa keessaa baasu akkasuma jabinnaa fi humna isiif dabalu sammalee jechuudha. Qayya jechuun bu'aalee hedduu akkuma qabu faayidaa hedduu kan irraa argannu jechuudha. Qaama keenya bareechisuufis tahee foolii bobaa jalaa namoonni bobaan isaa jalli hafuura qabu akkasuma mootuyyuu namoonni qaamni saalaa isaanii balfa adda addaatii fi fooliin hamaan jechuudha irraa bahanii dhangala'oon adda addaa isaaniifis hedduu bu'aa qabeessaa fi gaariidha isiniin jedha. Kana qofa osoo hin tahin qayyee walumaa galatti shamarran akka fakkeenyaa fi aadaa Oromoo keessatti keessattuu aadaa Walloo naannoo Wallootitti akkuma amma isaan jechuudha muka kana Walloo irraa finnee jedhanii yeroo dubbatan hiyyeen dhugaadha. Walloon akkuma beekamu qayyee isaan biratti baratamaadha. Dubartiin takka yookiin shamarran takka heerumaa fi jiinii jahaa yoo hafee jedhe guutumaan guututti qayyaa jalqabdi yookiin ammoo hojii qayyaa akkaataatti qayyatanii akkasuma ammoo hangam qayyatanii ni jalqabdi jechuudha. Kana qofa osoo hin tahin gaafa deettee jettee ganamaa fi galgala qayyatti. Akkuma nyaanni ganamaa fi galgala nyaattamu san jechuudha. Bu'aa qayyaa irra caalaa namni irratti arge walloodha jechuudha. Dubartiin walloo baay'ee miidhagduu akkasuma jajjabeetti humna qabdi hanga feete shanis deettu dhugaa rabbii jechuudha. Waan takkaayyuu deettee fakkaattu. Kanaaf qayyee bu'aa hedduu sirriitti qaba. Anis qayyee hin jaaladha. Dubartiin hundi haa jaalannu. Qayyee faayidaa qabeessa namoonni tokko tokko kan hin galinii fi wanni faayidaa qabu akkasuma miidhaa qabaa jedhanii eeyyeen wanni faayidaa qabu miidhaa qabaa maal jedhanii gaafiin akkana gaafatamee jira jechuudhaani. Qayya kana kan seenu aarri gadaamessaa seena aarri kun deemee dhukkuba biraa nutti hin ta'uu jedha. Inumaa dhukkuba sirraa balleessa. Maaliif jennaan rabbiin dawaa tokko gaafa dhibee tokkoof uume waan tokko jala dhuuma jechuudha. Kanaaf qayyee gadaamessa keenya keessa yoo seenu infekshinii adda addaa sababoota adda addaa fi akkasuma immoo balfaa fi wantoota adda addaa irraa gadaamessaan keenya kuufate haaluma salphaa taheen gubuu fi goysuu akkasuma mootuyyuu infekshiinis fayyisuu madaadayaas dafee saffisaan fayyisa. Namoonni kintaarotiin saaxilamanis waan kamii sirriitti irraa balleessa.
infekshinii kalee bowlii ka jedhaniin kana yookiin fincaanillee hedduu isin gargaara jechuudha. Kanaaf hundi keenya qayya fayyadamuun akkuma sitti argitan kanaan ijoolleen tun maashaallah tabaarakallaa obsee hedduu galatoomiseen jedha. Si jaaladha dhugaa rabbii aadaa duudhaa ofii beeksisuun namni ittiin boonuudha jechuudha. Akka dhuunfaa kiyyaatti maal godhare waan hedduu jechuudha hojjechuu akkasuma mootuyyuu waan faayidaa qaama keenyaa irratti wal qabate aadaa keenya keessa jiru hojjechuu garuu jechuun inshallah rabbiin yeroo gabaabaa keessatti haala kanaa mijeessu du'aayinaa kadhadhaa. Sababbiin isaallee akkuma isin argitan kana jechuudha. Mana arabaa namni hojjetu biyya arabaa namni hojjetu dhukatee jechuudha haala hannaatiin akkuma poolisa dhukannu sanitti madaamillee dhukannee tarii wayi sooshaal kanarra na argitee na beeyti fuula dhukfadhu wayi sagaleen na beeyti ka jennu sodaataa haala kanaan jechuudha. Ani yeroo ofii kiyyaa hojjetu dhugaa rabbii jechuudha. Silaa yoo fuulayyuu dhukfadhe sagalee wayi na beeyti madaamiin diya jedhaa sodaataa haala kanaan hojjedha jechuudha. Haa ta'u malee fuuldura kiyyatti akka deemuu fi abdiin hin kutachiifne jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan hundi keessanuyyuu qayyas tahee waa'ee qayyaa irraa haa fayyadamnu isiniin jedha. Mukii maqaan isaallee maali? Birreessa jedhama. Birreessa jedhama. Iddoo warroota heerumanii dhalanii fi kan hin dhaliniifis warra hidhaan dhukkubuu warra agartanii bakka achuun infekshinaa maaloonni cuftisan dhukkubu kun cuftinu yoo waan kanarra teessan dhukkubni suniin isanirraa kutaa. Wallahi hedduu bareedaadha. Ani kaleessaa fi ardhaan godhadhee jireenya kiyya keessattuu garuu irriiba kaleessaa rafee sana takkaa hin rafneensa. Wallahi hedduutis na jedheetiin rafee. Raahaa jedhamu. Raahaa qofa moo raahaaf cinaadha malee. Rahaaf cinaadha hedduu deessaadha. Warreen heerumin hin godhatani. Hin godhatanii. Dubriin godhatu garuu yeruma ammaan tanatti warri godhatu numa jiranii. Aadaa malee garuu namni jiru godhata barama. Amma irratti namni cufti nama godhata garuu warri heerumtanii ummaa biratti hoottaa jechuun bakka biroollee ni jira garuu bakka biroo sammukaa bareedaa kanaan argattanii yoo beektan taata warri walloodha waan kanaan hedduu beekamaadha. Ummaanii nurra isii jabduudha nurra isiitti humna qaba. Wayi tokko dalagnu wayi dhaanii nu dhukkubee jenna ummaan hin jettu osoo dalagaa ooltee bultee maashaallah. Wallahi isi biraa koottaati qaama keessan bareechifadhaa fayyaa keessan eeggadhaa isaniin jenna. Lakkoomsas jala sanii goon kanaanii dhuftanii yookaan dawwaltanii sagantaa qabattanii akkanatti bareeddanii akka kiyyatti galtanii saniin jedha. Fresh dhattanii deemee fresh taatanii. Yaada haarawaa qaama bareeda haarawaa bareeddanii shaa jettanii gara jaarsa keessanii galtanii jechuudha. As baadu dhufti yaaddaa koottaa fayyadama saniin jenna. Akka irraa gammaddanii akka isin jijjiirama guddaa irraa argitanii sabti qabna. Si always hin gubamma. Jechuun suutaa beekta. Suuta qaamni fakkii oowwaa daffi sirraa yaa qashinni sirraa jiru sirraa bu'aa. Bakka inni jiraame as keessa teessoo kana wallaahi kaleessan argeemi namni maaliif waan kan keessa taa'aa jedha turan. Kiraamamatu Aashaa gaafa oolmaa guyyuu alkoo godhattii miti. Isi sodaatu turte ummaa sodaatiif malee natti oowwaa. Mukkeen kun guutuu Oromiyaa keessatti ni argama. Akkasuma naannoo Amaaraa keessatti illee Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti kan argamudha. Haa ta'u malee maqaa hedduu kan qabuu fi akkasuma mootuyyuu gosa sadii illee kan jiru. Isaan keessaa akka fakkeenyatti birreessaa, baddeessaa irra caalaan mukaa filatamaan kan birallee ni jira. Birreessa yookiin maqaalee hedduun kan waamamu jechuudha. Inni kuni haaluma salphaa ta'een akkuma ijoolleen asitti hojjatte kanatti maashaallah tabaarakallaa bifa bareedaa tahee fi haala bareedaa taheen aadaa Oromoo keessatti kan beekamuu fi akkasuma aadaa guutuu biyyoota hedduu akka Suudaanii akkasuma ammoo Morookoo biyyoota jechuudha akkamitti isin himuu danda'a baay'een kan isaan fayyadamanidha. Kanaaf isaan keessaa uummata biyya keenya keessaa uummanni walloo hedduu fayyadamanii akkasuma uummanni Jimmaadha. Akkasuma naannoon hundi taree keessattuu naannoon Arsiillee hawwaleen keenya duraanii ni fayyadamani.
Garuu nu dhaloonni ammaa akkuma beekamu yookiin akkuma barattan kana argitan kana kan tuffannuu fi ni ajaa'aa jennudha. Aarri isaa kuni yogguu qaama namaa seenu qaamni namaa suuta suutaan oowwee uf jaalatee silaa akka laaftu ibiddi si laaffisu inni garuu hedduu sitti tolaa qaamni kee kun suuta suutaan akkana fudhatee walumaa galatti jechuudha qaama wanni si miidhaa hin jiru sitti tolaa qaamni kee uf jaalataa jismiin kee hundi gadi dhiisaa qabbanti yoo si seente qabbana sirraa balleessaa infekshinii warroonni gadaamessaa himattanii shamarran keenya warri waan adda addaa himattan osoo akkuma ammaa mucattii tanaa dhadhaa argattanii dhadhaa fayyadamtanii hedduu bareedaadha namoonni biyya arabaa jirtan haala kanaan jechuudha meeshaa ammayyaa kanatti fayyadamtanii zayitii zayituunaa dibachuu ni dandeettanii warroonni qayyaa akkamitti godhadhaa jettanii fi ani yeroo dheeraaf yaalii godhee ture garuu akkuma isinii hime kana sababa haala jireenyaa akkasuma mootuyyuu sababuulee hedduun isiniif hojjechuun natti ulfaate akkasuma mootuyyuu hin danda'amne isiniin jedha garuu inshaallahu ta'ala yeroo dhiheenya keessatti yaalii godhuun kiyya waan hin oolle yoo hin dandeenye naaf kolchaa isiniin jedha kunoo obseen hojjattee haa galatoomtuu obsee akka carraa viidiyoon kun yoo si dhaqqabe tahe hedduu galatoomi isiin jedha akkasuma mootuyyuu haati Ifraallee galatoomaa isiniin jedha namoonni Keeniyaa Naayiroobii keessa jirtan karaa salphaa ta'eef haala salphaa taheen bilbila isaanii isaan jala argattanii ummuu Ifraas tahee akkasuma mootuyyuu haadha Oromtitti guutuu jechuudha waan kana irraa fayyadamtanii qaama keessan tajaajiluu bareechisuu fi akkasuma gammachuu gaa'ila keessanii rakkoolee gadaamessa wal qabate guutuu isaa furmaata karaa salphaan Naayiroobii keessatti argachuu hin dandeettanii warroonni maatii koontaanee sabskiraayib laayik sheer gochuun warri maatii kootaataan galatoomaa isiniin jedha hundi keenya viidiyoo kana laallee irraa haa fayyadamnu irraa haa barannu Oromoo koo fayyaan faaya isiniin jedha obsee galatoomi hedduu ammallee galatoomi jabaa nutti fufi aadaa fi duudhaa kee